Nagaan siniif haa ta'u hordoftoota YouTube channel Fayyoo Jaalalaa viidiyoo kabiraatiin dhufee jira jechuudha. Waa'ee mucayyoo yeroo darbe eeggadda jechuudha. Fooqirraa of darbite jedhamee sana abbaan ishee yeroo bilbilaan haasaan dhagee dhugaa baay'een gadde jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisti. Miidiyaa kanarra wanti odeeffamuu fi wanta namni kallattiidhaan odeessu tasa waliin argatu dhugaa waaqa tasa waliin argatu jechuudha. Waaqayyo garuu dhugaa mucayyoo kana haa baasu ammallee taanaan jechuudha. Dhugaan nama kamiyyuu dhokachuun gaarii miti. Lubbuun nama tokko akkanumatti bilaasha baduun gaarii miti. Yeroo abbaan ishii waa'ee ishii akkanatti haasaan garuu dhugaa waaqa baay'ee tokko nama rarti jechuudha. Baay'ee nama rarte. Baay'ee cimtuu akka taate akka yuunivarsiitii Dirree Dawaa barachaa turteellee lolli waan tokko uumamna waggaa 2 barattee dhiistee gara qeetti deebitee hojii hojjetti suuqii hojjetti. Baay'ee cimtuu Dubaay illee deemtee meeshaa fiddee baay'ee daldalti nama guddattudha. Kanaafuu isheen nama akkanaan lubbuu ishii balleessitu miti jedhu abbaan ishee jechuudha. Waa'ee amala ishii yeroo yaadani lubbuu ishii akkanatti hin balleessitu isheen. Baay'ee mul'ata baay'ee qabdi. Of guddisuu waa baay'ee gooti jedhan bilbila yeroo haasaan dhaggeeffadhe jechuudha. Miidiyaa irraa Amaariffaan haasaanii jechuudha. Gaazexeessaa yeroo interviyuu godhuuf kun afaan isaaniirra kan ba'e jechuudha. Abbaa ishii yeroo dubbatan jechuudha. Kanaafuu waa'ee of ajjeessuu ishii of darbachuu ishii dhibbaan dhibbattan hin amanu ammaafi. Garuu qorannoo waan inni baasu immoo hin ilaallaa du'aa inni godha jedhanii jiru. Mucayyoon baay'ee cimtuudha. Amala qabeettiidha. Mucaa tokko qabdi. Ofiishis dura jechuudha. Miidiyaa irratti kan haasa'ame waaqni nuuf haa dhiisu osoo hin beekin waan baay'ee fataffanneerra jechuudha. Miidiyaa irratti kan haasa'ame inni ijoollee qabaachuusaa dhageenyaan of ajjeeste kan jedhamedha. Garuu mucaan durumayyuu akka inni ijoollee qabu beekti. Haadha manaa akka qabu beekti. Garuu haadha manaa sana faana walitti bu'iinsi jira jedhan. Kana warri ishiis beeku. Isheenis beekti. Isheen illee jechuudha. Mucayyoon duute illee mucaa tokko qabdi. Abbaa ishii jedhe jechuudha kana. Afaan isaaniitiin. Kanaafuu waanuma hamma kanatti ofiin of ajjeestu miti. Tarkaanfii du'aa ofitti fudhattu miti. Baay'ee nama cimtuudha, nama haasoftuudha, nama iftoominaan nu faana haasoftu. Baay'ee nama nutti dhiyaattu. Inni immoo qophii cidhaatiif gara Finfinnee dhufte jedhani kana an hin beeku. Gara Finfinneetti galuudhaafi. Ana faana kan haasoftee mucaan kiyya ana faana kan haasoftee gara Finfinneetti akka galtu Jimmarra gara Finfinneetti akka galtu. Suuqii isaasiillee namaa kennite bakka akka jijjiirrattudha kan ana faana haasawaa taasiste. Abbaan manaa ishii immoo hiriyaa son taane abbaan manaa seera qabeessa nikaan hidhameeraaf yeroo barbaadetti oddoo fedhe waliin deemuu ni danda'a. Haadha manaasaa beekamtii qabdi kennineerraaf nikaahineeraaf waan ta'eef wanti dhoskaan tokkollee hin jiru. Mucaa abbaa manaa ishii ta'e kanas mucaa biyyaatii kan magaala Jimmaa keessaati. Sirriitti beeknaa maatii isaa beeknaa anattillee ni dhiyaata. Mucaan baay'ee jaalladhuudha jedhanii waan baay'ee haasa'anii jiru dhugaa waaqa. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Yaa ga'an hin beeku. Harmeen isaaniis bilbilaan haasa'aniiru. Namoonni tokko interviyuu godhaniiru fi bilbilaanii harmeen isaaniis gara addaa isa jedhamu osoo hin taane sammuurra wanti urate jira jedha nama abbaan ishee jechuudha. Reeffi galee dhiqamee qabarameera mitiire. Yeroo sana reeffa sanan ilaalu miti as gargashanii achi gargashanii yeroo ilaalu qaamni ishii hunduu sirrii nagaadha. Nama du'ellee hin fakkaattu jedhan abbaan ishee jechuudha. Nama du'ellee hin fakkaattu garuu sammuu ishii keessa wanta akka uramaa wayii gara sammuu ishiirra jira jedhanii qaamni ishii kana ala qaamni hunduu nagaa qosoliin qabu humaan qabu. Dhugaa dubbachuuf namni fooqii 8 kufe akkamitti caba dhaba akkamitti dhiiga dhaba. Yeroo lafaa kaasamu dhiigni irra hin jiru maaliin irra hin jiru humtuu irra hin jiru jedhan. Namni unkwaan fooqii 8 kufe miti. Lafuma kanarratti akkanuma toon kufe yookaan cabuun jira yookaan luqqa'uun jira wanti ta'e namarratti mul'ata dhiita'uun jira. Isheerra humtuun jiradhaan qaamni nagaa gara sammuu keessa qofaa waan urataan jira jedhan sammuu.
Inna obboleetti keenya waaqni dhugaa ishee haa mul'isu siniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Yaa osoo hin beekin waa baay'ee dudubbanni jirra nuuni. Waaqni garuu nuuf haa dhiisu nutti isaa araaramu dhugaan jirtu garuu kanadha. An bilbilaan dhagee miidiyaa irraa dhaggeeffachuu dandeessu Amaariffaa interviyuu ta'e jechuudha. Reena afaan Oromoodhaan dhageenyeef jecha. Kanaaf waan tokko jalqabame xumura isaa dhaga'uun baay'ee nama barbaachise jechuudha. Dubbii ol fuudhamee gad fuudhamee fi akkam ta'e jedha namni akkam ta'e akkamitti duute akkanatti duute akkasitti duute abbaa manaa ishee ijoollee qabaachuu barraa maalii barraan of darbattee of ajjeestee tasaan gootodhaan abbaan ishee tasa murtee du'a ofirratti hin fudhattu ofis hin darbatti jedhee hin yaadu. Amala ishee keessa waan akkana aaruus hin qabdu nama baay'ee haasa'u kokkolfituudha mul'ata baay'ee qabdi kaayyoo baay'ee qabdi hin hojjetti hin daldalti Finfinnee jiraachuudhaaf kan isheen karoorfatte kanaaf jecha gara Finfinnee dhufanii malee cidha qopheessuun miti osoo cidha qopheessuuf ta'e nutti himu turanii nu garuu waa'ee cidhaa hin beeknu jedhanii yaa miidiyaan kun hamma dhugaasaa dhaqee argatutti akkanuma hin borcamachuudha. Asiin baasama achiin baasama maaliif namni abbaan dhugaa sun hin jiru ka abbaan dhugaa du'ee jira miti silaa sarara dhagaama to namni sun jiraate lubbuudhaan hafee miidhameellee jiraate abbaa dhugaa sana gaafatanii dhugaa sarara baru. Akkas ta'een akkasna godhan jedhee abbaan sun himata. Abbaan irratti ta'e sun garuu hin jiru waan ta'eef namni waanuma dhagee haasaa jechuudha. Waanuma dhagaame haasaama jechuudha. Waanuma achiin dhagaame haasaa waan poolisiin jedhe haasaama. Waan namni naannoo sanaa jedhe haasaama. Waan namni mana hoteela sana keessa jiru dubbateetu haasa'ama. Innaa kanadhaa siniin jedha. Yaa'u abbaan manaa ishee harka seeraa jiradhaan abbaan ishee ani agarree haga ammaatti harka seeraa akka jiru dhageen jira jedhanii jiru gaa. Kanaafuu waaqayyo dhugaa mucayyoo kana haa baasu. Baay'ee nama gaddisiisa akkamitti akka duute osoo hin beekin. Yaa'u qorannoon xumurameera jennaan nun achi reenfa fudhannee deemne jedhan qorannoon ishee irratti qoratamu xumurameera yeroo jedhani Minilikii fudhannee galle jedhanii ganaa dhaga. Poolisii Finfinnee qabate waan ta'eef dhimma mucaa kanaa isaan hordofanii maalirra akka ga'e ganaa barra masiniin janaga waaqayyo garuu dhugaa ishee haa baasu. Dhugaan ishee hin badinii maatiidhaaf jajjabina firootaaf jajjabina haa ta'u mucaa isheefillee jajjabina haa ta'u siniin jedha hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya. Dogoggora keenyaafis waaqni nuuf haa dhiisu waaqni nutti haa araaramu jenna nunis waan baay'ee borcinee jirra kana fakkaata.